Isin akka seera abbootii walitti eegitan. Abboonni koos yoo eegitan akka isaattis yoo hojjettan yommus ani immoo bokkaa yerootan isiniif kenna. Lafichis barakata isiniif kenna. Beekana afaan kee baniitee ameerinaaf qaba. Bokkaan yerootti siif kenna. Lafichi immoo maal kenna? Barakata siif kenna. Mukeetiin bakkees ija godhate. Sirbsiisaan midhaan keessanii hamma yeroo ija wayinii ciraniitti tura. Asirratti dubbachuun barbaada. Iji wayinii ciruunis hamma yeroo sanyii facaasuutti hin tura. Ameen. Kadhanna Waaqayyoodha. Sirbsiisaa midhaan keessa hamma yeroo ija wayiniitti tura seeru amma sirbsiisaa jiru akka biyya addunyaatti. Amma xirrii kanatti hin ture dhiyyaadha. Garuu inni kuni hamma nahaaseetti sirbsiifatta'edha. Kennaan Waaqayyoon dhaabbatu ameen jettuu laata. Iji wayinii ciruun immoo Tekin fulbaana onkololeessa sadaasa keessatti inni immoo darbe ammasi hamma hagaliya hamma hadoolessaatti adeemayidha. Waaqayyo takka hamma harka si qabu ameen jettaa. Hundi keessan hafuura keessa ta'ati Waaqayyoon kadhadhaa. Maaliif barakamee mana kee keessaa dhiigu? Atoo Yesuusii qabda. Hangafa barakataa baattee deemta. Maaliif kun ta'uu dide jedhaati. Sagalee kun nu gaarataa nama na keerratoo jechuu qaba. Joogiraafii miti kun. Keemistirii fiiziksii miti kun. Dhugaan sagalee Waaqayyoo hidda kee keessatti hojjetu ameen jedhii fudhatu. Na keessatti hojjeta jedhee ta'u. Yaa abbaa sagalee kana. Jarri yoo dura buufannee Waaqayyoo kadhanne. Abbaa sagalee kana. Yaa abbaa sagalee kana. Sagaleen kee jiraataadha humna hojjetuuf keessaa qabee barreeffamee jira. Billaa kara namaan qarame caalaa qarqabeedha. Asii achi saba keerra gaafa muru achi adeemuu narraa mura. Kara lamaanuun hojjeta. Dubbattuu duwwaa nan godhin. Saba kana dhaggeeffattuu duwwaa hin godhin. Dhageessaniitu yeroo isaatti. Ammaati amma narraan bareedduu kootii kun. Bareedduun jedhu wayyaa'u. Eeggiin keessaa galee dulloomee uqqaddeetu dhufe garuu. Karacitii mukatti jiran fakkaata. Amma yeroo isaatti garuu narraa bareeda. Dhaggeeffanni beekana wayii fassiin jedhe. Yeroo isaatti kan sirraa bareedu siif alaatu waan. Bara ilkaan qabdu qilxinni siif alaatu. Eeggii ilkaan irraa dhume kifoo yoo fidan yoo as gargashiteetti gargashitee dadhabdu. Yeroo isaatti amma namoota baay'ee gaa'innis yeroo isaatti ta'aafii hin jiru. Waaqayyotti deebiti. Akka guutuutti eeggatu kan isaanii. Ila utuma lamuudin kayarra nan fuudhee hin guutuuf. Gaa'elaaf mana keessa harki namaa hin jiru madaa fuudhuu jedha waan ta'eef. Gaa'ela eenyuun hin ilaallatu. Raajummaa sin ilaallatu. Ishee sin ilaallatu. Isa sin ilaallatu. Waaqayyoo matu addaaniin iyyuu rakkisee cinaacha keessaa baaseera. Isa hojjetee itti geesse. Lammaffaa waa'ee mana, waa'ee biyya sadaffaa. Warri kun sadan akka ilmaa keessa jiran. Waaqayyo mana ijaaru yoo ta'e ijaartuu ofumaa dadhabbiidha sagalee Waaqayyoo. Nama sekian jam itu lagi ya, gak dapur. Mana jarak tadi? Sini jalan itu, wakil sini jalan ini. Wah yang pakai kira, wakil biar ni boyote, dulu cuma ada makia. Wakil biar itu, wakil itu gahelan nama apa? Wakil itu, alas nama pelata gahelan nama, hina apa mana nama sejarah biar mereka. Guyyaa har'aatti waa dubbachuu barbaada. Eebbi Waaqayyoo hin dhumu jira. Eebbi Waaqayyoo hin dhumu jedhame. Waaqayyo waan konyee baay'isuu danda'a. Isa dinqii macaafa qulqulluu keessatti argitan miti. Baruma keenya mana keenya keessatti hojjetee Waaqayyo argineerra. Ameen jedhame. Waaqayyo jiraataadha waan ta'eef waan jiraataa hojjeta. Akka bishaanii qabu Waaqayyo waan beekii ta'e hin qabu. Kan Waaqayyo hundumtu jiraataadha. Akkan jedhama sagalee akkaataan sitti kanatti yoo deddeebite meerka keessa dorgaasi ol qabame Waaqayyo natti hin balleessineedha. Garuma gidduudhaan macaafa Iyyoobiin hin dubbisaa jira. Na dinqa. Iyyoob waan tokko hin Waaqayyo maaf bulaa jira. Waaqayyo maaf jiraachaa jira. Ijoolleen kun yoo balleessite dhiyaarsaa keessaa seexanaaf Waaqayyo mari'atanii dhaqanii Iyyoobii badduu baasan. Dhaggeeffadhu mee.
Namuma waan beeknatu ganamuma gaafa ka'u ijoolleen kudhan haruma dhuman dhaggeeffadhaa. Horiin qotiin yoo inni qabu 7,000 lakkaa'amanii haruma dhuman. Sammuu nama gara ta'a. Manni haruma jigee ijoollee isaa kudhan jalaa fi haroonni haruma dhuman, gaalonni haruma dhuman, gaangoliin haruma dhuman, saawoliin haruma dhuman. Ila dhaggeeffadhaa. Martuu afurtu karaa afuritti dhaqee. Siina waaqessa miti. Ijoollee koo fedheenaan isaan sabiti. Maaliif akka nama goote hin jenne? Si kenne si fudhate galanne siifa ta'u. Mee waaqayyo beekaadha dhaabbi. Qalli isaa hamma kana raammoyyuu maal jedhe booddee keessa waaqayyoo golchaan keessa miidhaa maal jedhe waaqayyoodhaan. Galmaneen dubbateedha waan dubbateera yoo waan baay'ee dubbateera. Akka jedhe waaqayyo eewni beekumsa malee dubbatu jedhe gaafatti dubbatu. Beekumsa malee hin dubbanne na taraara beek. Ammoo inni afaan koo daaraa keessa suuqadheen gaddaa'e. Waaqayyo dhufee akka jedhe ijoollee 10 jalaa rukutamte jalaa dhumte bara sana keessa kan ishee isaan fakkaatu kan hin jirre 10 bakka buuseef jedha. Ameen jedhamu. Ijoollee 10tu jalaa du'e. Mee waana warri eduu beektan jedhee daatu dhima yaada. Ijoollee 10 waggaa meeqatti dhash haruunu jaalaman qaba waggaa 57 godina. Mee 10 meeqatti dhash oggatti jedhame hammam ture lafar. Achi booda gidiraa kana argee immoo indagana ijoollee 10 dhash 20 dhaqa. Isarranniyyuu guyyaa sanaa jalqabee immoo waggaa 40 jiraatee waggaa 146 jiraatee. Amma waaqayyo waan godhu hundumaatti waan ija si tolu qabaameen jettaadha. Hin darbe yoo jette marsee sii qaba waaqayyo. Hin gadhiisu waaqayyo. Garumaalla akka seera koo kanaatti yoo jiraatte namni 5 kee nama 100 alii ta'e. Namni dhiibbi keemmoo nama 10,000 ta'e andiina qeeke keessa nan baasa'e. Biyyichaaf moolatu nagaa kenna jedhe waaqayyo. Ameen jedhaa fudhadhaa. Sila mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 dubbifameera. Andaruu san kuusan barbaadanitti rakkinnichi maalidhaa? Keessoo bara keenya keessa kan jiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 gara warree Kiristoos irratti ergichi ni barreesse akka jedhe. Ergichi hojii kee wanta itti dadhabdu. Hojii kee wanta itti dadhabdu. Homsaan danda'uu kee namoota hamoota calluma jettee akkasin dhiifne warra ergamoota utuun ta'in ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee soogduu ta'uu isaanii argiteetta. Ani kana beeka. Ati homsaan dandeessee maqaa kootiif jettee isatti baatu kanas ani beeka. Akka itti dadhabdus beeka. Garuu jaalala dur qabdu sana amma dhiifte. Kanarraa kan kee maal hafuun waa'ee obsa kee miti. Waa'ee dadhabbii kee miti. Waa'ee warra soogduu kana calaltee ilaalu miti. Jaalala si keessaa dhibee jaalala dhibuun immoo ibsaa kee iddoodhaa buufuudhaaf jedhame waa'ee. Maalli beektu? Amma waldaan kun sirtii matti waa hojjechaa jirti dadhabaa jirti soogdootaan falmaa jirti. Garuu jaalalaan utuu hin ta'in loluma isa kan fooniitiin. Raajota warran ta'e kanas foonumaan lolti akkamii diyaasii ana. Gadi ba'ee kanadha malee waan waaqayyoo dhaabbatu fakkaata. Isarra huumiin hin jiru. Isheerra huumiin hin jiru. Hin lolu cal jedhaniin maal jennaan inni xiqqootti dadhabbii kee kan hundumaa dalcheetti dabaluudhaaf kan jedhu maalidha? Jaalala dhabuu keetii. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 15 Phaawulos akka jedhe jaalala sin gidduu jiru gaafa dhaga'e waaqayyoo nan galateeffadheedha. Haalelooyaa. Ameen jedhame. Jaalalli hidhaan waan hundumaa jedha sagalee waaqayyoo. Waan barbaadde naa godhu. Amtoo barbaadde daawudha wajjin jiraatu. Jaalalaan hin jiraattu taanaan sagalee waaqayyoo akkana jedha. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa namni ani ifa keessan jiraata jechaa obboleessa isaa jibbu ammayyuu dukkana keessa jira. Dubbichi afaan miti jedha sagalee waaqayyoo. Ani ifa keessan jiraata. Ani mucaa ifaati. Ani mucaa Yesuus jechaa. Obboleessa immoo jibba taanaani inni ammayyuu dukkana keessa jira. Namni obboleessa jaallatu ifa keessa jiraata. Isatti wanti nama gufachiisu hin jiru. Waldaan kiristaanaa har'a yaa firoota koo akka isa kanaatti deebi'aa jirti. Gararraa dhabni waaqayyo jedhe yeroo isaan bokkaasii roobsaa midhaan siribsiisan
amma xaafiin ga'eera, baaqelaan ga'eera, midhaan hundumtu boqqolloon ga'e. Siribsiisaa jechuun dhawwoo jechuudha. Inni dhaannaan kun biyya keenya hoo baate xiriyyuu darba. Majiin darba. Kunoo hin darba hamma hadoonessaa hamma hagayyaatti adeemaa jedha. Yeroo wayinii siribsiisaan dhaabatu immoo wayiniitu godhataa inni immoo deemee dhufee hammati lafa tatarsaastee baqaqxuutti siiqa. Maalidha? Barakata koonitti erga hidhee waaqayyo. Yaas qabine hanga kee waan dura siiqaa. Mindaa keetuun barakata isaa ergu waaqayyo. Ijoollee amma namni makiinaa jalaa simtu, nama jalaa simtu, gaarii jalaa simtu. Kina deema hin deema namni wayyaa masaata deemaa jira. Waa'ee borii yaaddaa, waa'ee karaa manaa yaaddaa, waa'ee dibiraa yaaddaa, waa'ee xaafii meeqa gala laalattee laafettechaa jira. Waan tokko isinitti hima. Sigee jedhama. Gaafa ta'u meeqaa mammaa konnee durennaan hanqaaquu digdama durii kan muruteera. Abbayeen koo mobilii lamaaf hamsaadhaan fe'iisa xaafii jechuun simsa sabaa kiiloo birrii lamaaf hamsaadhaan fe'anii galan. Enggak mau beri pinjaman untuk kita. Galagarsi da marian agriya chamajira. Bagesanya uma idaman shanta masa galu masih dirachi sawa kaya nyetana. Ali kayoti fonima lahe udah kamu beri sumrinya dia. Kesumri bangsa dan dia. Haro beri baca beri baturban. Galu aku agak cabut dia untuk menahan aja. Gerakan nasli. Oli sakau. Gani sabu jira Yesus. Nas kami ke wansi dira. Direnya ke wansi bakit anci suwa kan. Akka tele. Akka kasin nagari di jira tanak isin goya. Enya biya kenya nagabu sunan na wansi diba. Bilsiginani sunagam gusu, abaoni sun gusu, waga yutu gusu. Isa kana mo talitiwa betu. Lama sani lake waga yutu batia. Anota kanaaf yookaan warra amma biyya bulchanii babba'uu gidduu nagaan hin bu'u. Wantisaa tokko guutuurraati. Gooftaan maal agarsiisa? Utuu isaan qawwee gadi gombisanii walammatanii araaramanii hin argine. Yeroo jalqabaatti jirii taa'e hin eegame. Maali gooftaa hinnan ammasumaan fidaatu jedhu. Isaan adarbeesi walii galtee waan Yesuus walammatanii argine aninna ammasuma taa'e. Inni hin danda'ame jettara. Gaafa inni gara raanaa nagaa buusu warra addanaa badaagiti. Inni gara raanaa hiriikne taanaan hammi barbaade waan barbaade qabaate nagaa buusuu hin danda'u. Akkatti jedhe gooftaa ani nagaan siif buusu. Yeroo sanoo galteetti adeemuu dhiisteeti. Gobbas ብላችሁ አትሄዱም ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አደርጋችኋለሁ። አሜን። የከጀደ ዋቀዮቱ አከዶ እንጂ እቴሙ ነው ወደ ይነ አናታን ከሲ ጎዳ አሺንገ አሜን። ለኦልጀን አደመ ዳበ ሙለከ ተኮን አርጋ ጉያን ሰፋ ጋፈ መስቀላ ፈካታ ገነመ በሊላ ነምኒ አንጎችቴ ነምኒ ቃዌጅቴ Sinashi mataisin tun muka jalata. Punung tu rabakat. Anggosun dung tu bakat. Nanyun dung tu wal sodat. Malganan bahun dung tu wal kabaju kedai jerat dewa. Bahun dung tu tiu wal ulef dewa rebumiti. Bala dajere garutin siaga wa. Bias kami lihat kaki sini pisang ini. Ini siaga wa kayo. Mabarto komulan di sini nu fefarfan na farfatali. Fali galtee dhabdanii takka istuudiyoo irraa takka baala filatanii fiixaan isinii bahe. Gaasa qabame akka fuuhana. On qabee gadi qabee bara kana keessa si dabarsee waaqayyo eebba keetiin si haa ta'u. Yes qabee nagattee sin dadhabde fiiddee sin dadhabde kallattiilee qammataa si naannaa jira. As qabee harka kee waan irra siif kaa'a. Akka jedhe gadi jettee adeemtu akkatti ol jettee adeemtu si godha jedhe. Waaqayyo akkatti ol jettee adeemtu si haa godha. Anantis na jalgana wapi. Yes, sabi niya kake. Kailangan kanuma kayo si Falang wapi. Din kan ko na fakien wala mo. Para ka na nagbibani hewa na mabetu. Al satun ten ka na magtataka. Naman kufisura tataba kayo na. O hiraban chumiti. Kufisura tataba ta. Sagale waka yung waka dyan. Kamfatas diyan tayo na. Isa kufisuti fit dumilatong ngayon fi puf. Inni sunis abbaan irra jira ameen jettaa laata. Yoo jiraates gooftaa isaatiif jiraata. Yoo du'es gooftaa isaatiif du'aa nama si cina jiru akka kan itti raahini. Yoo jiraate gooftaa qofa jiraata. Nan tuqii jedhe
Manti si iso ini. Yeso che injara ija che sarai. Tanto che non ti sa bawane. Ma io non scendo di ba. Se vedi toccato, si ranti suagai. E io insomma, il cerati si disu sarati si disu. Waltali feso marsano hila gudda kalti biyanda batti cittuda. Goftan fe ga fe ilaalu garuu jaalala waan hin qabneef ibsaan ishee jaalala ture. Iddoon as jala botaan jootee beekniya. Biikoo kana dhageessanii yoo godhan. Naa boobsa bokkaa koo yeroo isaatti. Namoonni baay'een barataniiru. Bokkaan isaa waan hin roobneef qorata baatanii naanna'anii. Digriis qabu. Maastarsiis qabu. Diploomaas qabu. Almoota kun mana tokko fudhatanii gaafa laaltanii nyaata akka haaraatti jalqabneerree. Biyya nuti beekmanii akka haaraatti jalqabnee isa dheengaddaa gadi dhaqqanii gaafa laaltan. Namni keenya immoo kana dhiiseera. Elaa ishee guraangurii keessa naanneetu waqii dhiyooftuu barbaada. Ati ture irratti jirtu gajallaa keetii gabaa sirraa galteetti. Maali namni waan gabaatti dhiyeessuudha kan gabaa irraa bitan. Basaabini harka keeti. Amala nagaatiin isirraa binna. Jaakna gaariitiin isirraa binna. Waaqayyo waan ati dagatte si eebbisa waan ta'eef qajeeliniif gaarummaan waaqayyo hanga kee keessaa haa guuru. Elaa kelkee lamaan yoo kana dhageeffadhaa. Humna isaan nu godhu isa kan booddee nu badhaa saatii booddee sagantaa kan waan ta'eef. Akka jedhee ati mankumaa jiraataadha jedhamtee waamamta malee duute taa'ee biyyi soorettiidha irraa hafaadha guutuudha. Maal jette isheen immoo waan na barbaachisu hundumaa qaba waan hin ta'eef homtuu nan barbaachisu jennaan waaqayyo makee hin qabdu ati duwwaa qullaa keetii. Nama sinarrine malee waan tokko hin qabdu eeyyee akka addunyaa lafaatti birrii qabaachuu danda'u. Qabeenya qabaachuu danda'u hundaan guutuu danda'u. Waaqayyo immoo dhufe qullaa kee jirtaa'e. Otoo amma achii gadi dhufe abeeyya lallabaa kee tashaala hin jedhu. Sirrii lallabaa jirtaa'e. Isa biyya kirifattu kan waati jiraachaa jirtan jedha. Sirni waaqayyo isa kana sirrii faarfachaa jirtaa'e. Jirchi kun jireenya kee keessa jira. Maqaa gooftaa Yesuusi. Jireenyi siif haa ta'u abeeyya tanaa. Gidduu gidduutti kadhannaa harka ol qabaame. Yaa waaqayyo jireenya sanaaf kennedha. Bakkeedhaa gaafa seeraalaan jiraatudha. Tokkoffaa homtuu nan barbaachisu biyya hojii ergamootaa boqonnaa 16 yeroo dhaqee Phaawulos lallabe Liidiyaa magaalaa isheen jirtu keessadha. Biyya uffata gurguddaa keessatti gurguramu magaalaa Tarkii keessadha ergaan kun kan dhufe. Uffata gurguddaa gurgurama shittoo jira argama adda addaa jira. Garuu gooftaan jireenya keessaadha. Jireenya si keessaa hin dhabin. Goleessi koo na hurgeesse. Urgaa jechuun maalla? Sagalinchis magaafichaati. Miidhaginnichis magaafichaati. Foonnis magaafichaati. Dhufeeti hafuuricha jijjiirraa gurbaan sirba keessaa mee faarfannaa jalqaba. Waan akkana bini dhufee ma hafuura keessi jijjiirame jettana. Hafuura koonaaf jijjiira jedhame. Sambadii koo tokkotu jira. 83 Ertiraadhaa kaanee Sudaanii galle. Ani wataandarra dargiiti. Sudaanii kaanee Gondoriin galle. Gondabii naqamtee guyyaa 47 miilaan deemnee galle. Bara dargiin battanem. Baardaarii baaleetu akkas gara koo jalatti adeemaa jira. Dhagaa tokko jala ciisaatu jiru mul'ata na agarsiise waaqayyo. Maayinaan hin sooromaa makiinaa bitataa fooqii ijaaranaa jedhe. Ramee shaambaliin jedhee dheenna hin sooromtaa makiinaa bitatta fooqii ijaarratta siin jedhe waaqayyoon jedhe. Bashaaledha dheenna isa dhiibsiiti nagaan gal'ee dhugaa. Maalla beektaa dhuguma moome kufuu kufoo ichaa jira. Dulu ichaa insani kan guyyaa rabbaagaa toora fiina nama. Isa laalati Yesuus abeenya taalaata. Akkana lafa dinaan bade jettee harka kee mataa kee irra kaatte walakkaa dhangalata siif qopheessa. Neenaaf feena jedhame milo. Maal jettee shaambaliin jedhe hin galla'ii nagaan jedhu nu gaafa. Maalleen gadaa baardaaditti gaafa boondiin gidduu keenyatti dho'e hima galtu hojii koo jettu nuun jechaan ture. Ini oleh himbule mana sini jari makina sini ke kalau ini mau agak pada kamu sponsor lah naik dega hawamu anci jiran tu kena dia jirta gue jiran jadi
Sponsor si ta'uun nu fedhaan jedhu. Hin sooromu keenya nan soorome jedhu. Maal jedhe gaamicha kanuma keessa dhiyo. Yaa sagalee akka kara waan siin jedha. Gaafa nama kurra jira. Fiira baasiin jijjiiru taana yoo jijjiiramu. Waaqayyo akka Gongaafon sinuusa yeroo isaa. Wamma yoo keessa qaba umurii kenna darbuuchaa. Namni kenna darbuuchaa. Yeroo si kenna dhimma baata ameenya dhala. Dhufeetu bishaan nyaachisee cheekii birrii 100 saafeenaa kenne. Birrii 9,000 kaffalama ishee kaffalanneen ishee hafe kisii keessa kaa'ee gara wanaatti gala. Namoonni nuti waldaa laafaa argina naalan dhabeebu. Dalagii keekoo duriitii iddoo ba'anii wanganii. Maqaa gooftaa ibsituu ta'uutu tokko ture waaqayyo dana gidduu. Namuma jireenyi mataa akka daandisee qubaa naasa hin deebise sirreessa na jedhe waa. Hin sodaatinaa iddoo hin kenna. Akka dubbii bakkee tana dhaggeeffatanii hin geessisan hin jechaa jira waa. Namumaa qabaatti garaa jaalalaa qabaatti. Namatti muka hin muriini subatti jigaasiin jechaa jira. Namatti dubbii hin marin sitti deebi'aasiin jechaa jira. Yoo nagaan jaalalaan jiraatte lafa hin duute siin jedhan keessaa kaatee galta siin jedha waa. Nan kana jedhama. Mootalaqaa gooftaan fudhachiise tokkotu dhufneen lafa kaambiitti wal argine. Kaambii kana keessaa kan hin fiiginaan jedhe waaqayyo waardaare. Maal jennaan boombiin du'anaan jedhe. Utuu fiigaa jiruun itti bahe. Har'a qeessiidha. Mootalaqaa waltajjii kottu jedhe baay'inaan. Boombiin du'anaan jedhe Yesuus kenna. Sinii been gurbaa'e. Lakkii nan dibnee jedhe. Waayee namatti beenan ajaa'ibu silluun mul'atu maal bina. Innaan anaa dhaqee isa wajjiniin iddoo tokko jala dhokatee booddee walee gabaluu. Gaafa deemnu nama tokko barbaade. Nu wajjiniin baraa keessa deemee nama dhufe yaasiinii tokko hundaalee lama. Reefa saafeen baay'ee gad. Fakkeenya kottee baay'inaan gooftaan sinii bee. Nolan dibdee jedhe. Sinii bee raamnaan jedhe. Isa keessii malee raamee maal durii amaadhaan jedhe. Hin jiru tajaajil kotta akka gootu naa kadhadhu'ee maal jireen kadhadhu. Anoo kadhatan deeme. Ofii gaafa ciisu natti dhufa'u. Siin kana dhagaa jedheen jedhee. Gabaa qayyoo mootalaqaa waltajjiidhaaf akka hin garbuu kennin jedhe. Isuma qaba isaan qayyoo. Waan inni lubu kenneef biqilchi boqqeenyeef qullaa biqilchi biqiltuu dhufa duraan bitama. Nama gurguratu. Isuma kana kennii kan jedhu. Utuun kana jedhuuti. Yesuus amma ija baaqelaa lamma ishee kanaa gaa akkana koo keessa ta'a. Buntan isaa gadi bahee dhaqee waltajjii keessa somba isaa keessa waan ta'u na barakaa cuunfee xinnaa ta'e mul'atti deebi'e. Mootalaqaa mootalii qabne. Yesuus rakee isaa barakaa kunaas keessa dhangalaasee. Libesaanii dubbachuu qabanii jalqabu hin moola naannoo. Haaraa mootalaqaalee jira naa hin gatu kanoon qabu. Sirriin maalaatuma fakkeessee bara si baasaa bahee deebi'a. Namni tokko qayyiti kan ta'e gaafatu waan miila kee irratti raaja. Miilli kee kanatti rooba hassan. Yaa deemtee hin beekni baata. Ilaawan daa'uun gadagaa. Yommaa taamuun biraa gargaaru basiin gadagaa. Dhalli nama yeroo waliin gadda waliin fayyadaman keenya lafa natti nama godhanaan jedhama. Maalatti bitti namni kan jiru. Waan lola guddaa qabu amma cimaa qabu. Walakkaadhaaf si baasee ni jedhe waa. Deebii kokoo hattan si agarsiisa jedhe waa. Akkasumas agarsiisa gooftaa. Dhagaa si dura jira. Gulfuu si dura jira. Gaafatti bira geessu jimanni ta'a. Horii taanee jettaa. Yadayyaa seensi dabarsa siin jedhe Yesuus. Inni mirgaasuun kan dadayyaa seen baay'ee. Gabana dadayyaa seen baay'ee. Harka kee as qabu. Waan eenyuun sime hanga kee hawwu geessu. Ani waan hin jedhu hanga waan xinnoo jalqabdaa. Hanga xiyyeetii tokko tansiira. Iddoo muraasaa jalqabda isa waggaa 20 mana dhabde biraan sigaasiidha. Ganuma keessa namoota hoteela idhaan jiran joola. Kaatti immoo hoteela ta'a miti jaba nama bunaatiin jalqaban. Eenyu fudhata? Eenyu fudhata? Har'aaf gamatti garaagaraa dhabdi. Koonsee bultee jedhe gooftaan nama miindaa nama qorra baas keedanii godhata. Naakka nama miindaa namaaf kaffaltuun si godhate waa.
Mereka jadi mereka gading ko baden balu ni me. Tapi ko baden balu ida me. Yang sakit itu tisiran na. Yang bung Kenya son ganun Kenya isa. Yon ni nagate jirenya jirana biya Kenya nagabus. Nagawa nagabus ya. Namni baadiyyaa keessa magaalaa keessas nagaadhaan haadeen. Duungoo jedhame yuutanii fuuldurame waaqayyo. Bara bareedaa si fuuldura jira beenye akka fudhatana. Bara bareedaa na fuuldura jira. Haa ishee kana dubbatteen mura. Ani hojii kee beekaa jedhe waaqayyo. Abet. Namni akkatti si beekutti waaqayyo sinne. Lammaffaa immoo akkatti of beekutti waaqayyo sinne. Bakkinni keenya kanaaf. Ani of beekaaf jettaati. Jaartii tokkotu naa kadhadhu isaanii naan jira. Namni qeemana isaanii. Nama guddoo ijoolleen isaanii hundumtuu deemanii raammatanii waan nyaatan dhabanii nutu gargaara. Akka jedhe gooftaan galateeffadhu jedhee naan jedhe waa. Emma manjetteedhaan galateeffadhaa isiniin jedha waaqayyo jedhanan ilaalaa isin ishee addanan nutti fudhiisaati. Innan ajaa'iba sakkoo biyya natti taateen jedhu. Waan afaanitti deeffatan waan keessa dalan hin qabanii. Innan ati sakkuma namaa natti taatee ilaaleen maamma natti jedhe miti gooftaan jedhe saddeedhaa galateeffadhaa jedhe ishiidhaan galateeffadhaa faayii kuba kufnaa kana dun galateeffadhu jedhiimu sokkinaan jedhe waa. Galateeffadhaa jedhe sokka. Gumaan galateeffachuu gaafa jalqaban dhukkuba gosa sadiitu guyyaa afuritti keessaadha. Akka tattame baatu dhugaas gochuu barbaada waan ta'eef. Nama bakkeedhaa siin barbaadu abeen jettaa laata. Akkuma keessu si gargaara siin jedhamee jedhi harkaa kun. Hin galati guyyaa san godhe na waame baay'inaan sirriidhaan hin gaddanan jedha. Mee waanuma barbaade godhu lukkuuna jiraachisuu isaa cimaa ta'ee galateeffadhee dhukkuba gosa sadiidha keessaa badee darbu. Isa gosa afuramaan godha gaa'een duruunis hin badaa'ilan. Torbee dhufu gaafa dhaqu tajaajilaan galaa gaafa dafinoona waamu gaafa mana isaanii tu kinuu urgaa jedhan. Engabbe akaayii dhugaa ishee urgoof. Jaartiin galgala keessaniin daakuu kanee waan ijoollee qoonnaa yaadanii. Wayyaadhaa wajjiniin namatti dhufuu mirriidhaa erga jedhanii nan qootee kaantee bagaan karatteef. Gala waan biraa miti manuma keenyaa badheesii gammaduun barbaada as kan baalu akka waaqayyo waan addaa si taasifame. Har'oo siqiqii manaa keessaa baadii manni itti ijaarame. Kiraate gaafa jireenyi dhufu namni mul'ataaf. Ijoollee mataan deebi'anii bisin deebi'e yuuba keessii fadeebisu. Humna keessii fadeebisu waa. Kira waaqayyo humna ijoollummaa kee ganamaan sitti deebisa jedhameen gaafadha. Humna ijoollummaa koo ganamaan natti deebi'a jedhamee. Amma isaan bira namni ilaala malee harka nama biraan ilaalan isaa. Akkasiin jedha siinis har'a waaqayyo duwwaa sanarratti na galateeffata. Isa silakkisaa jiru sanarratti na galateeffata. Ani immoo galata mana kee keessaan baasa qaama keessiin jedha waaqayyo. Mirnaaf daa'idhaame. Sadaffaa kana dubbisee akka jedha. Ati hiyyeessa homaayyuu immoo hin qabu. Garuu sooressa. Amin ati hiyyeessi biyyi kanaan si beeka gandi kanaan si beeka akkuu kanaan of beeka. Akan si beekuntu sooressaa'e. Amin jedhame. Warra Yihuudota utuu hin ta'in Yihuudota ofiin jedhanii yeroo hundumaa maqaa si balleessanii ani beeka hin. Garuu isaan Yihuudota utuu hin ta'in waan gadi seexanaati. Beektaa? Nama cimaadha. Nama guddaadha jechuudha. Ganama galgala kan si balleessuuf tattaafatu. Isaan guddaadha ofiin jedhu. Zarii waaqayyoo kennu. Qomoo Abiraam ofiin jedhu. Waaqayyo boqee wal ga'ii seexanaa'e. Kana nu haa baraaf. Ameen jedhime. Ila yeroo si beeku waaqayyo akka keettis miti akka biyyaattis miti akka isaattis hin beeku. Ila amee jedhe gooftaan. Akka itti of ilaalu akka itti of beektu tun ta'in. Ati rakkina keessana keessatti sagalee koo eegde malee nan ganne
bara Antiiphaas garbichi koo ajjeefameyyuu ati maqaa koo hin ganne hin dhaabbatte. Inni lafa walgahii seexanaa sanatti du'e. Ijoollee mana qaamnutti du'e miti. Warra qulqulloota nuyi sanyii Yihuudootaa hiddii keenya Hibroota jedhamtu dhagaadhaan tumee isa ajjeese. Waaqayyo walgahii seexanaatti isaan beeka. Biyyoo kiristiyaana sirriitti isaan beeka. Dhaggeeffadhu waaqayyo akka jedhe ani miila kee jalattan fidee isaan kuffisee. Gad jedhaniin siif sagadu ati immoo akka sibiila hurreessitee lameen jettanaata. Galagashii yeroo muraasa booda. Har'a harkaan si qabu kan jibban sirraa godhanii kan darban guyyaa tokko nooruu siin jechuun isaaniidha. Haa jedhi namni tokko. Bana galagashiin fide jechaa jira waan. Ameen jedhi fudhadhu.